nama ijoollee isaaniitis geetiin jira. Nama hundatti himeetiin jira. Amma dhageenye mana nasruu jaarsanii lammati naa'imaniitiin karaa supermarkeet Azaanii kana jedhee. Hayyee. Amma wajjin jiraachuu barbaadu wajjin dhageetiin achi jira. Wanni jechuu barbaadu jaarsa kiyya arras borus dallaalaa miti. An jaarsa kiyya anaaf beekaa namni irra beeku yoo jiraate as bee dallaalaanuu akkana na godhe haa ja'uun amma sagalee jedha qabu. Isin duraan wanni isin beektan haga namni kutaan bee gantummaan bee wal fixuu beektan. Akkasii eega dubbiin akkas taate anis obboleeyyan qabaa nama qabaa gaheetiin jira nama isaa hundaan geetiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaan harka foone warreen amantaa birootas akka nagaa qabdanii jirtan isin jaa. Oromooti gaaras dhimmi dhufeef gaa dhimma duraan isaa inni beektan isinilleeni. Kunoo gaa ammallee arguu jirtanii viidiyoo hundarraa waraabanii hunda gadhiisuu jiranii kaan harka duubatti hidhee akka hin taane godhaa jira. Manni isaaniitiin illee mana namaa ciisan keenyaan hammaa mataatiif uummatee beeku manuma sanuu. Kunoo balbalaa hundaa keessa ciisaa mana takkaa namni waan takka waliin seenan keessatti hidhanii akka hin taane godhaa jiranii isinillee ni agartanatti fakkaate garuu ambayyuu maal isa namni kun xiqqoolee haatu namni rahmata namaa qabu hin jiru isin keessallee Oromooti maal isa namnummaan rahmata namaa qabu tokkollee isin keessallee hin jiru qo'i garuu. Amma gaa garuu dubbiin jabaattee waan jirtuuf anis gaa efa ta'e isin cal jettanii isinillee isaatu nasruutu sirrirra jira gurbaan dallaalaa maarree kayyattan taate namni nama qabaa isin duraan wanni isin beektan haga namni kutaan bee gantummaan bee wal fixuu beektan. Akkasii eega dubbiin akkas taate anis obboleeyyan qabaa nama qabaa gaheetiin jira nama isaa hundaan geetiin jira dubbii nama jajjabaattee jirti akkasii gaama namni irra dabartee anillee hagan obsee ammoo garuu jalaa isin nafnee barbaada isaatiitti jirra. Namni isaatis ni jira amma ganaanis nama isaatiinis geetiin jira namni isaatis ni dhufanii hogga dubbii wanni taate qofa isin gaa asbaa harkatumaa dibbeetumaa isa. Garuu namni kun gaa nama dallaalaa ni beeksisa namni nama dallaalaa tokko kan beeyni hin jiru namni tokko dallaalaa nuun dhufatu. Namni osoo amata 20 miti arra waggaas meeqa dura namni dallaalummaa dalaguu ture arra nama isa beeku jira. Nama kana anuu gaafa kanatti irraan dhufee arge haja'u hin dhabamu. Garuu inni kun nama dallaalaa hin fakkaatu an dallaalaa sii miti jechee dubbachaa jira. Kanuma duba dubbiin inni yoo kun isin muggatti illee fudhatama ifa dhabde saniif gaanis namni nama isaatti jira wanni jee saniif inni kun an dallaalaa miti jee isin dubbachaa jira. Isinitti himaa jira. Isinillee ni dhageessanii sagalee isarraa waraabanii nis ni agartanii namu haayizoo jedhu malee kaboo dubbiin tun akkami jiru tokko kamit dhabame isin keessa. Maal isin Oromoodhaa miti? Isin immoo warra duuba taa'ee immoo walii qajeelchu jiru isin immoo booda amma sayyaatanii harkan dha'inaan immoo garuu bileen anasirraa dubbadhu kana isinis ni agartanii viidiyoo isaanillee arguu jirtanii namni tokko haqaamanitti dhaqu yoo haqaamanitti dhaqu dhabame nasruu sanitti irra hafti dawwalu bilbila isaa haqabu kamitti dhabame. Hayyee kommentii namni barreessuu san kommentii san jalatti namni tokko aboo dubbiin tun akkami haja'uun akkami dhabame isin keessaa garuu Oromooti yaabee waan biraatii miti kana dhibi kanuma inni kun andallaalaa miti efa jeeta akkatti andallaalaa miti jee mormachaa jira. Namni tokko haas keessaa sagalee tiitana dhagee aboo nasru dubbiin tun akkamii dhaabbadhu isaa kana haja'u akkamii dhabame miilanti dhaqee ha miilanti dhaqu yoo dhabame ha bilbila isaa qabu akkamii dhabame ha bilbila isaa qabu hadha yoo dhabame har'a wanni isaa qabu jira hunu arguu jirtan viidiyoo isaan gadhiisanii akkamitti tokko hayti dubbatu dhabame namni kun saahiba qaba namni kun namni nama isa beekaa namni kanumatti ol keetuma nagaa fayyaa hin deemu saahiba qaba namni wal beekaa namni tokko haara sagalee tiitana dhagee haasiyyallee dhaga'uu baatu. Isa kana haka godhan kana argee tokko hayti dubbatu akkamitti dhabame. Moo haga isaan lubbuu wal baasanii dhiini bu'ee booda akkamitti akkasii jettan eedamoo akkamii. Isin warra wajji harka dhumu warra wajji harka tumu warra akkana godhi akkas godhi bara kana kana marree kana mixirqoo warra jettaniin an kommentii viidiyoo isaan gadhiisan jalatti illee seeneetiin ilaalee waan isin jettanii hunda dhaga'utti arguutti hin jira iyyuu maaliif akka kun barbaachise qoy maa harka warra tumuu maaliif barbaachise namni kun akka wal miidhu hayzoo walii jechuun kun maaliif isin bukkatti irra fudhatama ta'e. Maaliif garuu namni tokko ha dhugaa kan qaqqabee ilaalee murteessuu har'a kamit dhabame isin keessa haayizoo jedhu malee moo isin kana keessa namni inni daawwalaa irraa buuse jira namni isin qabataman beektan moo isa kana namni dallaalummaa isaa irra adda baafatee jiru beek jira isin keessa akkamii nama isa kana irratti ragaa ba'uu jira moo akkamii kanaan dhibeera isin keessa namni tokko qabataman inni daawwalaa irraa buuse yookaan inni isaa rukaaba dalagu arge isin keessa jira moo mee ragaa maal argattanii ragaa kan qabatamaanii haayizoo akkana godhe akkas godhettanii nama miskiina kuullatu dhufe ha shaffaaxatu dhufe biyya namaa keessa dhufe hawmaarraa quban qabne shaffaaxarraa fuudhanii gisa isaan akkana godhan gisa isin wajjin dibbeetu ta'a mee akkam akka godhu feetan isin nasruun kana sababa godhatee qabee maqaa kanaan qabee boo namni kun ganama dallaala dalagu moo kamii namni kun afaan kana miliyoona meeqa Oromoon tun biyya namaa kana keessa as keessatti arrii filatee jira waggaa meeqa 60 dura biyya tana dhufee jira arriin waggaa 8 dura jechuu jira hayyee namni kun akkamitti namni tokko nama rukaa ba'u kan namni ammataan kiyyatti dallaala tokkotti hin beeku hayyee isin kaaka kiyyatti namuu namarraan dhufe namni dallaalan beekna ni jira nama hottee nama oofu namni beekna ni jira garuu ni fakkaata hayyeenni sun dallaala
isin amma hayisootanii itti tumtan dibbee waliin dhooytan hayya namni kun nama qaba gaafa namni walitti abbii affite sammata oromoon akkana wal gootee oromoon akkas wal gootee kana sooshaal miidiyaa rooftan nama sabbaatanii maali namni tokko haa dubbii tana gattaa'ee murtee itti yaadee waan kana suutatti adda baafatee boo dubbiin tun akkami jee dhaabbadhu nam tokko hin jiru akkamitti dhaabame innis obboleessa keessanii baraarra oromoo akka teessaniiti shaffaa ta'u dhufeera namni tokko karra waa himatu jira moo ragaa yoo argattan sabni sabee fi miidhuun mamnu'a san beekamaadha ani waan hawwu taate ni lola garuu osoo ragaa tokko qabatamaa ittiin argatin qabiinsa inni irra qabee sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo irra waraabee isin himadhan sun hayya inni kun dhimma biraatiif yoo qabe fedhu waan biraatiif qabuu danda'a ammoo anta akkana na godhe isin jee isin dubbuma san dhugoomfattanii ragaa tokko ittiin qabne hawaan takkitti waan irraa nama tokko gurbaa kana bari isaa akkanaatiin argee jiru hin qabne akkanumatti harka tumtanii akkana godhe giseettaniin kana maal jechuudha bee edaa nama anummaan tunuu ol ka'ee yoo nama tokko qabee edaa isinii fidee namni kun akkana na godhe isin jee aboo nama kana lakkii namni kun nama akkanaatii miti ni beeyna yoo haa dura adda baafanneeti kanatti murteessan jettanii akkanumatti na wajjin haayizoo jettanii itti na ooftanii booda yoo haa gadam sun waan ta'ee bara akkana oromoon akkana wagootee isiin oromoo kana taatee isiin akkas taatee ittaniitu narraa haasofita akkas jechuudha mire ammanis nam tokko fakkeenyaa qabee fidee namni kun nama akkanaati nama akkasitti jee yoo fidee isin duratti viidiyoo irra waraabee isin maxxanse isin anumaa hojii harka dhooytan jechuudha osoo dubbii addan baafanne garuu akkanni kun ta'uu hin qabu natti fakkaatan akka hiyyatti anammallee jaarsa yaarras borus dallaalallee miti takkaa rukaaballee dalagee hin beeku isaan fedha wanni fedha isaan jidduu jiraatte fedha wal dhabnii jiraate waan fedhee haa ta'u qabame ka qabeetti inni qabe fedha dhimma biraa irraa qabaachuu danda'a walitti namni walitti mufate qabee khalaas qabeemi an akkanaafin qabe isiniin jee isin duba hojii dhugoomsanii harka hojii dhooytan moo laaltanii adda baafattanii dubbii tana akkamii adda baafattanii san booda murteessan moo akkanumatti cal jettanii hojii harka dhooytanii nasruu kana godhe sirri jira akkana godhe jettaniini garuu anammallee irra deebi'ee wanni jechuu barbaadu jaarsa kiyyaarras borus dallaalaa miti an jaarsa kiyya anaaf beekaa namni irra beeku yoo jiraate as bee dallaalaanuu akkana na godhe haa ja'uun amma sagalee jedha qabu namni tokko as bahee yoo dhiira taatan isin keessa amma harka tumuudhaa miti namni tokko as bahee gurbaa kana gaafa kanaa dhagarree gaafa kanaa maallaqa kun buusee jee ragaa qabatama haa qabu hunu amma as bahee haa dubbatu anammoo jaarsa kiyyaarras borus dallaalaa miti takkaa dallaalummaa akkasii dalageen beeku nuti fi dallaala irraanuu hin dhufneewu taa'u akkanannee huusii raasa akka dhufnetti rabbi biyya kana nu fide miti anammallee ragaan itti qaballee kan akkasitti dhufneellee miti nuti dallaalummaa sanuu takkaa gurra kanatti illee hin dhageenye nuti nama awwaalaa namarraa buusanillee birallee rabbillee nu geessine nuti namarraa illee buusnees hin beeknu namni tokko amma hunoo kan biyya fedhu suudii jiraate fedhu biyya yaman sana'aa bakka kan jiru kana jiraate amma tokko as bahee isinii haa dubbatu yoo fedhe teessan isin kommantii kanatti fedhu isinii barreesse isinii haa barreessu namni tokko haa gurbaa kan isaa dallaala dalaguu dhiisi isaa waanuma kanaa keessa naannahuu ni beeynaa haja'u asaa ba'u ammoo nasruun hijibaane hajaarsa kiyya qabee kana godhu jiru hijibaane arras borus hijiba dubbiini booda garuu isin hundaafuu adda isinii baate isin nama dibbee hojjetuma ammoo ati nasru jaarsa kiyya qabdee kana gootu kana akkanatti siin haftu inuma akkanatti wanni siyaafaas hin jirtu innis nama qabaa takka ganaanis nama isaa biraan geetiin jira ijoollee isaaniittis himeetiin jira haraas hundi isaanii amma namnu bakka jiru ganda gannaa fedhu walitti fedhu akka fedhetti dhiiga isaa ni baafnaa itti ni baafnaa atis hagasuu yaaran bacarra dhiite garuu isaarratti gurbaa inni mana isaati inni irraa fuudhame san gartee gurbaa inni bira dhaquudha guyyaa jumu'aa ijaazaadhaan saahiba kiyya jee bira dhaqe san gurbaa saniiwuu isaa dhiisuun taawaa namman ta'a nama biraatii miti an gurbaa sanuu iccitii isaanii wajjin nasuu sanfaa wajjin qabu numaa hin beeku an ganaa gurbuma saniiwuu nama biraatu fagoo naqu anamma nama isattis himeetiin jira an gurbaa inni bira dhaqee biraa qabame sanillee mana isaa isa nan beekaa mana isaa immoo saahiba isaa waan ta'eef isa bira jee na biraa'uu deeme achitti nasruun faana jala deemanii bakka inni jimaa bitaturraa kaanii ilaa hulaa inni seenitu jala seenanii qaban jechuudha mana isaati. Anama gurbaa sanillee dhiisuun taa'u nama isattis hunoo gurbaa kana mana isaa kanaatti qabanii jeetiin itti geessaa khalaas hin beekumaa waanuma isaa wal keessaa qabanii anama gurbaa san irratti dawwaleetiin waa inni jedhu sin dhageessisa gurbaa san irratti dawwaleetiin gurbuma sanii anaaf isaa gurbaan sunuu hin hafu jeetiin jira amma gurbaa san irratti dawwalu deema waan inni jedhu na dhagaa isinillee. هاي بالبلاون كاسو بالبلاون كاسو قالوا الناس وين تجون بينه أنا ما سيرت نديب ساعات إن اللي أنا كنت بقول بالبلا خاصو يدين اللي هو أنا سنة جاي والكسر كابني وصار ما ولا إنه دبي وأنا بدي جاي بقولوا إن اللي أنا كم خسر ميتي سنة جت تجون زاورا ماتيس وايد عايزين كفا ميتي صاحبني سالي دائما تايرون بقى صاحبني نون جرو دانو
Fayyuma saahiba inneetu namaa wajjiyaana malee saahibni nuun jiru. Maali Oromoon tun bakka jirtu wal jaaladhaa tokkummaa maalii jee namni kalabsaa jiru warri hayyoonni haa dubbatu kani. Isin wanni walitti dhiittanii walitti ganna hidhaniif maaliif qoon garuu? Maaliif barbaachisa kun hundi? Nama waliin dha'uun, nama walitti haayizoo jedhanii walitti guusuun maaliif feesise isin biratti maaliif barbaachisaa ta'e qoon? Akkas gaa hordoftoota kiyyaa ammallee reefullee bilbilallee kaasuu didee akkuma isinuu gartanii ammallee irratti hin deebisa taraa lammadaa fuula keessan duratti isinillee na argaa kunu. Kunoo irratti dawwaleetiin jira ni agartanii dhaggeeffadhaa waan ibsa. Kunoo ammallee kaasuu fakkatteera. Aloo? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Abo salam tamaan sin jaamti maali mee bilbila maal yala hasu dare mun raatille wajjin harka kasaa qabde moo akkam mee dubbinte kun naan galleen. Yaa maali wajjin isaa qabaan ni kun eegaan yaa zambe oo mana biyyattuu galleen wala dalagaa waan ta'u siiteetiin akkam makka mana zaanii ordu jira. Mana zaanii bakka raamani zaanii dalagaa argamutti hin jiru. Mana biyyattuu galutti hin jirani. Hayyee. Amantuu zaman baatu ila amma tu aganam nya Abo gamma dubbin gaanis narras dabarte na danaan baani garuu nama ijoollee isaaniitis geetiin jira nama hundatti himeetiin jira. Amma dhageen mana nagru jaansanii lammati naayimaniitii karaa supermarket azzaanii kana jedhee. Hayyee. Amma wajjin jiraachuun barbaadu wajjin dhageetii jira. Duba agarte moo kamiree mana bakka? Karaa azzaanii kana jankaayisanii amma addunyaa tokko beekarajanii midhaan beekarajanii gurguraa. Hayyee. Nazru inshallah woman grouping is out to garin zati bimir wal manu la bani kana huwa tiyatu man to in bazati bazat wal sarada ise to Subu maal timtar numa baason je khobati asi wani je jolle sani hunda dawale din tihime jolle hundi khalas no hundi sani to lolu jirti jolle bakka hunda gana waletti wani tani lolu jirani gana manam ani hulle dani to shire to takara hende ho alkani guya ki gutti dira na baadawan jolle gani tinge jitu jagile ni jegire hay video isani ta kangare isa video isa ramarani bar harka hudu dubatti dani numa mana barambaro mana sala namni wani tane ka tesu mana mangenya kasat odo bakka sala hudu ngataule ate wayara mana wan takbar namni akka mali tol sey ruhana kasu ani ga ku ya wala jawala hiya ku ala wala jabaha wa ka kaw bayda ma ti bindiru haye wala ko shaba ko ke ko wale Barbo video saya karte wallahi bar jireenya kana jibbitaw jireenya kana ma video hunda kasatti raw marani gadisan namni mal nama qaba bar wante jawala man ga shaba ni de bu jawala ya bu fulan nawai jaba ki tirai ku banka bu ma su video rawara bu tiani video rawara bani har ko dudu watti dani ya bole sahiba wallahi jireenya kana jibbitaw kana bu adinin ko me undabu men ma ko to yeda lu ko jirta ma de kana jirta na biro funu ndesa amma ara azani dingira hayati wati ko bo da nindu ba aga dalili ka zotto mata ka bo da nindu ba ya inshallah yi kara hanan da ku kasa to ramar ku dan dafi to manat to akasi ga no hordoftoota kiyya anamni tokkichi danami yoo dhalaatee dhalaa kophaa jiraatee danami dhiiraa muka hin jiraanne namni tokkichi achi galgalee immoo dhalaatu maali dubbatti yeelaa akkamitti dhabama namuu edaanuu yoo namni edaa yoo lamaa sadii ta'e harka dhee isin itti hidhaamtan wajjin saa anamuu har'a kophaati jenna isin dubbachuu jira tiyya tanaaf dhagaamuu diddi gaafni dubbiin kee dhagaamtu leen malfti tamam boodoo garanni wal fide harka wajjin dhayina garuu kan isin amma hatti tumtanii akkanumatti fiixabaa isin wajjin